monoksee ofiin jedhee qoobii gol bitatee kaabbaa qamisii masqalii hunda bitatee naannoo Jimmaa keessatti haxammaqaa qiddaasee galaa bataskaana keessa naanna'aa ture. Duqunnaan qabu qissannaan qabu homaa tokko hin qabu. Akka asnaa bee gaarummaa qabu. Asnaa baasaa isin bukkee jira taanaan. Kodhunaa jedhaani. Egaan iddoo kanatti kana raawwachaa ture. Kana geggeessaa ture. Ate abbootii kana fakkaatee deemaa turedha. Ilaa obboleessa kana yookaan mucaa kana ilaala. Amma yeroo kana bataskaanni keenya fatanaa gurguddaa keessa jirti jarana. Al tokko sagalee keessan dhiisaa maaloo akka barumsa barattaniif jenneeti akka barattaniif rakkoo biyya keenya keessa jiru rakkoo amantaa keenya keessa jiru qormaata amantaa keenya keessa jiru waaqayyootti akka boossan jenneeti jarana bakka walumaa gala minfiqinnaan karaa hin beekamne bataskaana keessa galee bataskaana nurkatti dhiigaa jira. Uummanni kiristaanaa bo'a karaa adda addaa seexanni tawaayidoo balleessuudhaaf karoora baasee jira. Obboleessi kuni wayyaa kana uffatee qoobii kana kaawwatee masqalii qabatee maaloodha biyyatti keessa ture. Mattuu keessatti bataskaana maaliif haara ture? Bataskaana irratti tajaajila geggeessaa ture. Gadaamii Arseemaa kan jedhamutti tajaajila geggeessaa hinxammaqaa masqalii dhungachiisa. Beeta maqdasii galee qaddasa. Waan jedhee qaddasu hin beeku nuti zim jedheema ixaana qabatee hottoo qabatee keessa deema. Jarana hin kolfamu hin bo'ama malee kun. Wayyaa abbootiin keenya wareegamummaadhaan wayyaan kun akkasitti kan uffatamu miti. Wayyaa zimbiloo miti wayyaan kun hiikkaa qaba. Hiikkaa qaba wayyaa zimbiloo. Garuu rakkoo guddaa rakkoo humnaa olii bataskaana keenya keessatti geggeeffamaa jira. Mee harka keessan al tokkoonnaa kaasaa maaloo. Harka keessan ol kaasaa. Fakkaatanii bataskaana nurkatti dhiigaa jiru. Abbaa amantiidha jennaa abbaa amantii miti. Abbaa amantiidha jennaa abbaa amantii fakkaatu abbaa amantii hin taane. Dhugaan isinitti himaa. Narratti baru hedhee waan hundumaa dhiiseeti immoo dhufe. Isa dhufe hin gaaffamoo dhiise jedhan. Akkuma inni dhufee mooraa kana seeneen immoo haati waaqayyoo naa ibsite. Fooxaa tokko uffateeti mucaa xinnoo wayii harka qabatee tas keessa naannaa. Calluma hedheen ilaale. Naagamee gaafa guyyaa arfaffaas jalatti argadheeni. Ofumaa waliin hin dhayineeti. Utuu gaabbii jaltee gaarii ta'a kanaa achiin baatu addana keessaa dheen bira darbe calluma hedhe. Iddoo sanatti. Baalajii gaabbii galannoo ganaa monoksee ta'ee biyya balleessa. Umarrattini haadha waaqayyoof Qiddus Uraa'elitti ani mimmaan koo dhangalaase. Lubbuu kana balleessuu barbaadde yoo ta'e balleessi. Lubbuu kana balleessuun barbaaddu yoo ta'e garuu gaabbii haa galu. Wanti kun mana kee diigamaa jira jedheen hin boo'e. Yeroo kana booddee ofuma isaatiin dhaqee abbootiidhaan qalbii koo jijjiirradhaa. Bataskaana keessatti wanti hin godhaa ture waan hin godhamnedha. Bataskaana balleessuuf waan hin godhin hin qabu. Wanta raawwachaa ture waan addaadha. Nama nana xammaqaa. Masqaliin dhungachiisaa. Maqdasiin hallixaa. Qoomoosiidhaan ofiin jedhaa. Akkeettani bataskaana jeeqaa ture. Bataskaana akka amantoonni gargar ba'ani. Iddoo sanatti miinaa guddaan taphachaa ture. Shira guddaan taphachaa ture. Wanti hin goone jiru. Isa kaan immoo nisaan akka isinitti himu hin qabu. Akkan itti isinitti haasa'uun hin qabu. Inni kaan immoo nisaadha maal jedhee naasa. Egaa maqaan abbootii karaa kanaa baddii jechaadha. Amma garuu qalbii gaabbiitti galee jira. Maal ta'a kan jedhu hin beekan. Dhaloota isaa yookaan bakki jireenyi isaa dabbasoo jala maal jedhama dabiriin keessa. Loolee kaabbaa jala godina keenya jaladha molee jedhamti jechaadha. Abbaan akkanaa qabattan nan barbaada dhimma kana. Kana duwwaa miti baay'ee isaa jira waanta ta'eef. Biyya keenya keessa wanti jiru waan ulfaataa waanta ta'eef akkanaa qabattan nan barbaada. Warri biyya keessanitti galtan adaraa keessan isa duwwaa miti. Yoo xinnaate isaa wajjin namoota 29tu gadhiifamee jira. Wayyaa kana uffatanii isa duwwaa miti. Kan akka isaatii 29 isaan nama 30. Kanaaf iyyuu biyya galtanitti monoksee haa ta'u maal haa ta'u eessaa
akka nu dhufe adda baafadha. Abbaa mateef abbaadhan jedhinaa hin soba. Nu gidduu lixeera yeeyyiin gogaa hoolaa uffatee tawaayidoo facaasuudhaaf gargar diiguudhaaf yeeyyii saba gidduu lixee jira. Eeggadha. Bataskaana keessan eega. Bataskaana keessaniif dhaabadha. Dargaggoo warreebuuf walarrabsuu duwwaa miti. Bataskaanni garamitti deemaa jirtii jedhi. Eessa dhaqaa jirti bataskaanni? Maal ta'uuf adeemaa jirti bataskaan? Amantaan koo maalitti adeemaa jirtii jedhi. Adaraa nuunarra darbuu dandeenya. Hin beekamu. Waaqayyo galgala kana hin gaanu jedhee nu dabarsuu danda'a. Adaraa ijoollee tawaayidoo. Adaraa ijoollee tawaayidoo. Dhaamsa godhaa biyya keessanitti fuudhaa galaa. Monoksee isinitti dhufu nama akkamiiti jedhaa adda baafadhaa. Tajaajila hidheessa isinitti dhufu nama akkamiiti jedhaa adda baafadhaa. Wanta adda baafattaniin utuu adda hin baafatiin waan argitan keessan lixina. Abbaa amantii dhaqee jala lixanii deebi'ee isin tawaarrachiisa. Abbaa amantii ta'uu dhiisee waan kan biraa ta'ee isin tawaarrachiisa. Waan kan biraa ta'ee lafa isin ilaalchisa xuruu miti. Adaraa adda baafadhaan jechuu barbaada. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Sitti araaramuudhaan miti. Waaqayyo sitti araaramuudhaan. Araara sitti agarsiisuudhaan. Araara sitti agarsiisuudhaan. Egaani maatiin isaa obboleessi kun iddoo kana jira eeguun giddaajii keessan. Boriftaan dhimmi kun nissaasaa ammanni qulqulleeffatee gadaamitti nissaasaa bitee miimanaan ta'ee akka isaa duritti deebuutti rakkina jiru dandeessanii eeguun giddaajii keessan. Dhugaadhaa namni kun wanti inni hojjete haariyoosuun hojjete. Hin goone kanaaf iyyuu isa duwwaa ammoo miti gaasa kana duwwaatu dhufee harka kenne iddoo kanatti malee faffaca'anii bittimmaanii jiru. Laqamtee keessatti kanumti lubuma ta'ee monoksee maqoomosi akka gootii ta'ee daaqunii muudaa deemaa jiru jira. Laqamtee keessa gara Galiilaatti jechaadha. Monokseedha qoomosidha. Garuu akka paappaasitti muudama kennaa deemaa jira. Akka jechuun maal nama ijoollee of jalatti ijaaranii erga garee baay'ifatanii booddee bataskaana kutanii bawwachuudha. Kana karoorsaa jira seexan. Kanaaf adaraa eeggannaatu barbaachisa. Eeggadhaa isiniin jennaa. Waaqayyo amaarraa amantaa keenyaa eegu. Biyya keenya rakkinarraa eegu. Ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Biyya adda addaatii gara iddoo kanaatti kan dhuftan Subaayir keessa kan turtan Waaqi qulqullootaa isin haa eegu. Yeroo galtan gufuuf gufannaa malee hebba fudhadhaatii galaa. Ayyaanaaf surraan giifti isin duukaa galu. Waadaan ishee isin duukaa ta'u. Yommuu ishee isin irraa addan bahin. Bara girisoobbii isaa keessaa Waaqayyo isin hin dhabin. Ayyaanni Waaqayyoo bara jiraattan isin duukaa ta'u. Eebbi Waaqayyoo bara jiraattan isin duukaa ta'u. Hafuurri qulqulluun isin duukaa ta'u. Eebbi qulqullootaa isin duukaa ta'u. Eebbi raajotaa isin duukaa ta'u. Eebbi wareegamtootaa isin duukaa ta'u. Eebbi tolootaa isin duukaa ta'u. Eebbi qulqullootaa isin duukaa ta'u. Ayyaana isaa eebba isaa surraa isaa hunda keenya wajjin haa taasisu.